Biqiltuuwwan nyaataman waggoota darban dhaabnee gahanii fayyadamaa jirra jedhan jiraattonni aanaa gubbaa qorichaa. Biqiltuuwwan iddoo adda addaatti bu'aaf ooluu eegaluun xiyyeeffannaa hojiiwwan misooma bosonaa dabalaa jiras jedha waajjirri qonnaa godina Harargee Lixaa. Muhammad Usmaan. Uumama lafa gaaraa laggeenii Harargeetti eegumsa biyyee fi bishaanii kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaa hojjechuun bu'uura aadaa hawaasaati qaba. Xiyyeeffannaa mootummaatiinis hojiiwwan hojjetamaa turanii fi hojjetamaatis jiranidha. Bona daagaa hidhuu fi istiraakcharoota mijjeessuun ganna biqiltuuwwan dhaabamu. Biqiltuuwwan dhaabaman keessaa muduraawwan nyaata namaatiif oolanis jiru. Lafa bosonaa, naannoo bosonaa, daagaa ooyiruurra, naannoo manneenii fa'aa biqiltuuwwan dhaabamaa turan keessaa zayituunni aanaa gubbaa qorichaatti oomishaa gahee nyaataa fi gurguraafis oolaa jiraachuudha hawaasarraa odeeffanne. Bara baraanuu gizee hunda biqiltuu akkanaa dhaabuu turre garuu ammaan tana inni kun ammoo baay'inaan nu fayyadee jira jechuudha. Guradhee magaalayyoon dhaqeerraa gurguradhee jambeenan galaan. Zayituunni ma ijoolleen biraan beelaitu foo amma dhaqeetiin guuree warree fayyaa erge deebi'ee lammata ammaas ijoolleen lammata guyyaa magaalaa akkasittiin guuru jira. Zayituuna gurgurataaf manatti aanaa. Bu'aa akkana qaba waan gaara keessa muun dhaabne amma bu'aa nuu qabdi amma garree hunje duraan hin garree. Dhaabuu malee gahee irraa nyaannaattuma dhufne gaaraatu midhaan ta'e caalatti xiyyeeffannee biqiltuuwwan dhaabuu fi kunuunsuufis kaka'umsa nuu ta'e jaan. Ammatuu gaara keessa numa dhaabna amma midhaan nuu ta'eet gabaarratti oolfataa irraam. Duraan muka keessa jira shimbirroon nyaata. Amma immoo mukuma keessaa midhaan ta'e guurannee gurgurachuutti jira. Gaarri midhaan ta'e galata rabbi gaaruma keessaa midhaan guuran. Anaan jiraachaa jira. Bu'aasaa hubanneeti magaalaa fagoo fi dhiyoottis dhiyeessaa jirra. Akka dhiyeessinuun gatii fooyya'aa gurgurachaa hin jirru magaalaan nu amijjooytuun gaafii isaaniiti. Naggaadeen feetee gurgurtii oofte Adaama, Hawaash gaxoofanii gurgura. Nuti asii dhiyeessinaaf gurree. Amma rakashaa gizee isaatti rakashaa. Gabaa isaa itti nuu fidaadha akka qajeellotti gabaarra nu ooluu barbaannam. Hojiiwwan kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaatiin hojjetaman bu'aa buusaa jiru. Muduraawwan dhaabaman akka zayituunaa faan bu'aa hawaasaatiif ooluu eegaluun kaka'umsa hawaasatti hore. Biqiltuuwwan dhaabaman keessaa muduraawwan irratti akka xiyyeeffannu bu'uura ta'a. Magaalaa fagoo dhiyoo mijjeessinee bu'aa caaloo hawaasaatiif hojjenna kajaan itti aanaa bulchaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi lafa aanaa gubbaa qorichaa obbo Maaruuf himaami. Muduraawwan oomishaaf ga'an xiyyeeffannaa bosonaa dabaluuf gahee qabu. Biqiltuuwwan dhaabaman keessaa harka 30 ol muduraawwan irratti xiyyeeffachuun hojjennaas kajaan itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Harargee Lixaa obbo Bishraa Adami. Ashara magariisaadhaan mudura irrattis xiyyeeffannee parsantiin irra guddaan muduraa ta'uu qaba jennee bosona keenya zayituunaan jijjiiraa jirra. Bosona keenya gara avokaadotti jijjiiraa jirra. Namni osoo bosona hin qonne bosonaa wajjin walitti hidhamee akkamitti kunuunsuun akka irra jiraatu muduraalee naannoo kanatti kunuunsuun akka irra jiraatu xiyyeeffannaa olaanaa kennineeti kan deemaa jiru. Bu'aan immoo asirraa argamaa jiru gabaa irratti jijjiirama guddaa jira.